Cirrachi sadarkaa addunyaatti seeraan ala baafamee gurguramaa jira. Waggaa waggaan cirrachi gatii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasu qotamee seeraan ala gurgurama. Gatiin isaa qaalii miti, baasuufis salphaadha. Hojii daldala galii guddaa argamsiisuu fi qasaara baay'ee hin qabne. Yeroo tokko tokko jeequmsaa fi ajjeechan bakka itti raawwatamudha. Hanga miidhaan namoota cirracha baasaniin narra ga'utti komiin koo sirriitti hin ilaalamne ture. Cirrachi maaliif hanga kana barbaadamaa ta'e? Ijaarsi addunyaa amma cirracharraa ijaarame. Cirrachi konkiriitii, asfaaltii, geejibaa fi silikoon keessa jira. Bakka ati hin eegnetti illee ni mul'ata. Cirracha meeshaalee miidhaginaa keessatti, wayinii gosa murtaa'e keessatti fayyadamna. Faaya miidhaginaa adda addaa keessattis ni fayyadamna. Waggaatti cirrachaa fi dhagaa cirrachaa toonii biliyoona 50 ta'u fayyadamna. Kunis guutummaa Arjentiinaa uwwisuudhaaf kan danda'udha. Cirrachi qotamuu parsantaa 90 ijaarsaaf kan ooludha. Chaayinaa fi Indiyaan biyyoota cirracha hedduminaan fayyadamanidha. Biyyoota guddachaa jiran yoo fudhanne uummanni magaalaa keessaa gara qarqara magaalaatti socho'aa jiru. Kanaan akka addunyaatti waggaa waggaan magaalota akka New York 9 ijaaraa jirraa jechuudha. Haa ta'u malee cirrachi hundumtuu ijaarsaaf oola jechuu miti. Cirrachi gammoojjii keessatti qilleensaan rukutamee ijaarsaaf ooluu hin danda'u. Cirrachi gaariin konkiriitii hojjechuudhaaf fayyadu kan bishaan jalaa baafamudha. Sababni isaa jabaataa fi walitti qabataa waan ta'eef. Cirrachi bishaan jalaa harkaa fi yabalaan baafama. Yeroo ammaas baay'inaan baafamaa jira.